Ashamaa harka fuunee kabajamtoota furdiftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi kiyyaa qilleensarra bakka jirtanitti isinaa qaqqabu ijoollee Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti biyya alaas biyya keessas warri jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu nageenyi keessanillee nuuf haa baay'atu jechuudha. Har'ammoo waan kun maal nuuf qabattee dhuftellee jechuu dandeessu. Akkuma beekame waannen isiniif qabadhee dhufe waan haaraas ta'uu baatullee waan akka ajaa'ibaatti illee hubadhee yookiin waan akka na ajaa'ibsiisetti fudhadhee tokko obboleessa keenya hajjii viidiyoonni nuuf maraa jiru hubattanii jirtu natti fakkaata. Dura obboleettii keenya qaalii caaltuu namni wallaaltan jirtu jedhees hiyyaada. Caaltuun hajjii wajjin agam akka dadhabdes namni wallaaltan jirtu natti hin fakkaata. Caaltuun mana kiraa dandeessee nyaata isaa dandeessee hunda isaa dandeessee isa horattee wal horatanii yeroo dheeraallee wajjin bultiidhaan jiraata. Akkuma beekamu caaltuun agas baatii 6-7 intaati natti fakkaata tilmaama kiyyaanii. Egaa hajjii biraa adda baatee yookiin eega hajjiirraa fagaattee jechuudha gara biyyaa eega deemte haga dhumaatti haga gaggeessaa ishiitti illee isin hunduu viidiyoo obboleessi keenya hajjiin nuuf maraa ture hordofaa turtanillee agas mara waan isiniif ibsullee natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jettan hundi keenyayyuu viidiyoo hajjii ni hordofna hordoftoota hedduullee qaba. Garuu obboleessi keenya kuni yeroo as dhihoo keessaa amala addaa tokko fidee jira. Amala isaa addaa tokko keessaallee namarraallee wanti adda isa godhu tokko yoo jiraate shamarran jijjiiruudha. Ani hajjiin humti kunuu jedha ani akka ofii kiyyaa akka yaada kiyyaatti jechuudha. Hajjiin kuni maaluma qaba laata na jechisiisa yeroo tokko maaliif yoo jettan obboleettii keenya imaan yeroo dhihoo keessa wal fuudhanii bultii wajjin jiraataa turanii ni beeku. Haga yeroo muraasas waliin jiraatanii amma immoo akka walitti bu'iinsa qabanidha. Mucattiin kunillee osoo caaltuu beektu durallee ishiinillee itti makamtee jechuudha. Yeroo tokko namni osoo hin beekiin waa balleessuu danda'a. Garuu immoo osoo beektanii waa tokko yoo balleessitanii yoo miidhamtanillee nama siin komattan rabbi siin komattan ofuma komattu jechuudha. Keessattuu nu shamarranii jechuudha. Maaliif kana jettee yoo jettan caaltuu agas mara isa horattee akkam godhee akka inni gaggeessee akkaataan addaan bahan ni beekti. Soo beektullee ishiinillee itti galte jechuudha. Asuma deebi'ee ishiillee halkanii guyyaa lafarra harkisee mataa kana lafarra harkisee akka ishii tumullee qubanii qabna. Garuu kana hundayyuu dandeessee yeroo muraasas wajjin jiraataa turanii akka obboleessi keenya hajjiin nuuf himaa jirutti immoo akka waan ishiin isan feenee akka waan bilbilarree irraan kaasnee waasaabiin illee maaliin illee ishiif yaalee na diddee jirti jechaa jira. Asuma deebi'ee immoo wagguun waa hubadhu shamarran keenya jechuun seentanii yoo miidhamtan malee nama tokkorraa waa barachuu hin dandeessanii isiniin jedha. Anas irratti hajjii irraayyuu komii hedduu hin qabu. Maaliif yoo jettanii ilma dhiiraati. Nu dubartoonni of eeggannee tarkaanfii keenya laallannu malee iddoon taanetti ni kufna kun beekamaadha nama kamiifuu ibsuun hin barbaachisu. Namni biyya ofiirraa dhufee as gahuun ijoollee hin jedhamu. Ijoollummaanis horuma jirtu namni tokko of eeggannoon dirqama natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha dhiifama naa godhaati. Ani hajjii caalallee kan na ajaa'ibaa jirtan shamarranidha. Wal fuudhuu yookiin walitti heerumuun akkuma qoosaatti ilaalame yaa ijoollee. Akkuma laga buunee bishaan biyyaa sana waraabnee deebinuu miti bishaan sunuun ulfaata yaada wal fuudhaa fi heerumaa kana caalaa jechuudha. Akkan isin ilaalaa jirutti garuu shamarran akka salphaatti fudhattanii jirtu. Fuuti kunis heerumni kunis akka waan salphaa tokkotti fudhattanii jirtu. Namni tokko siin fuudha jedheef akkuma dongoraa mukaa jala deemuu qabdanii kun ta'uu hin qabu dhugaa. Ani garuu baay'ee kan na ajaa'ibsiiftan shamarranidha. Shamarran keenya maaloo dhaabbadhaa isiniin jechaa jira. Dhiirtii miliyeenadha amala godhadhaa sabriin eeggadhaa isiniin jedha maaloo maal taatanii osoo wal beektanii osoo hirummaa keessan beektanii akkam wal jala deebitu. Kan duraa mucattiin kun amma meedu kan duraa sanarra hin beekti kan duraa sunillee caaltuu ni beekti imaan kan ammaa kunillee imaan ni beekti isin sadeenuu wal beektanii wajjiniin namni nyaatee tokko akkamitti wal nyaata yaa ijoollee maaloo yaa shamarran keenya dhaabbadhaa daraa rabbii dhugaa na ajaa'ibaa jira waan isin gochaa jirtan kun na ajaa'ibaa jira.
Hajjiin immoo akkuma tapha kwaasii yookiin immoo akka maaliitti bar mo'ataa jedhamee addunyaa irratti badhaasamuun sawaan hin oolledha. Cimaadha inni bakka ani maaliifuu hajjiin hin ajaa'ibsiifadha. Hajjiin abbuma argeen kossin fuudha. Kottu na wajjin deemi. Konna jala galeedha yoo isinitti bilbileessuma jala deemuu qabdu an deemuun qabdan jedha. Akka kiyyaa shamarran badii guddaa qabnaa isiniin jedhan ana kana dabalatee jechuudha. Badii guddaadha kun. Namni tokko kottu bilbilee yoonaan jedhu maaliif na feeta jedhee namni adda baafatu moo mana isaa deemutu caala. Ni agartu moo mucattiin kunis akkuma mucayyoo kana shawwadamuun shi waan hin oolledha. An akka mataa kiyyaatti obboleessi kiyya hajjiin kun umana ajaa'iba yoon yaaduun iyyuu na ajaa'iban dhugaa taa'ee yoon isa yaadu na ajaa'iba jechuudha. Maaliif yoo jettan bakka shamarran isuma hin diddu maaliif akka ta'e hin beeku ana gaaffii guddaa natti taa'e yeroo hundaa isinoo gaaffii isinitti ta'eera laata yaa obboleeyyan kiyya maaluma mucaan kun maaluma qaba aga jennutti maaliif yoo jettan mucayyoo isa horattee isa guddiftee wajjin jiraatanii amata hedduu wal horatanii jedhanuu kan hin taaneef akkamitti ta'aafi isa jala ka'uufama mana isaa deemtame mee mana dubartiin takka hin jirre akkamitti deemtuu jedhan shamarran booda idoo mucaan kun waamuma tokkoyyuu si fuudha si maal si godha doo si godhee achumatti si gudee dirqamaanuu wanti tokko sirra gahee booda ni mattamoo ni dhofkatta mee ilmoon dhalatee hin guddata haa jennuuti dhibeedhuma kanaa namni of eegaa jiru jira gizee kanatti lakki yaa shamarran keenya dhaab lakki rabbiin keessan ofirratti sodaadhaa dhugaa rabbi ofirratti sodaadhaa booda namni na miidhe asiin na baase achiin na gale hin jedhiina maaliifuu dura ofii keessanii of sirreessaa isiniin jedha dhugaanii aaree dubbataa jira dhiifama naa godhaa dhugaa hordoftoonni kiyya waan namaa keessa siin galchu naan jechuu dandeessu dhugaadha naan galchu garuu waan natti fakkaate dubbataa jira dhiifama narraa ta'a asumaanis obboleeyyan kiyya dhugaa yoo isin waame maaliif deemtu maaltu na eeggataa maaliif deema jechuun hin jiru jechuun ani shamarran xiqqoo akka taajjabeetti akka mataa kiyyaatti jechuudha dhiirti kamuu bilbilee yoo isin waame calliftaniituma deemtu jechuudha ani hajjiin kun akka waan digimtii qabuyyuu natti fakkaata dhiifama naafaa godhu asirratti obboleessi kiyyallee natti mufatuu danda'a maaliif iyyuu shamarran hajjii jetti maaliif kuni ta'a na jechisiisa wanni ana dinqee kun isinillee dinqeeraa laata obboleeyyan kiyya yaani ijoolleen hedduu nama hajjii irratti mufataa jirtanii hajjii arrabsaa jirtanii ani hajjiin hin ajaa'ibsiifadhalleen hin dinqisiifadhallee maaliif yoo jettan yoonni bilbilee waameenuma dhufan kaa shamarran maaf hin dinnee yaani maaliif yaani hajjiin kun maaliif barbaadame ogguudni bilbilee si waamu maaliif na waame jettanii yaaduu qabdu mucayyoon amma hajjii faanallee waliin haasa'aa jirtu kun imaanii sirriitti beekti osoo wal beektanii akkam walirratti dhufaa jirtanii maalidha gaaffiin kun anaaf waan gaaffii guddoo natti ta'ee jira jechuudha osoo obboleettii kee kun miidhamaa jirtu ati akkamitti boollatti deemuuf deemta shamarran nuti immoo yaani akkuma harma keenya lapheen keenya loon kun itti heerumuuf deemti walumaan kan laallu ta'a obboleessi keenya hajjiin viidiyoo numaruunsaa hin oolu maaliif iyyuu akka yeroo dhiyootti fuudhuuf deemu natti fakkaata haalli isaa ogguu yaada isaa viidiyoo masaa kanarraa hubadhu jechuudha kanaaf iyyuu ani hajjii kiyyaa komeesirraa hin qabu shariyaan illee si eeyyamee jira garuu akka yaadutti shariyaa sanallee irra taruuf deemta rabbiin siifaa mijeessu siifaa milkeessu garuu eeggadhu qusadhu dubartoota fiixee nurraa yaaboo yaa obboleessa kiyyaa rabbiif jedhiiti laallataadhuma deemii siin jedha osoo akka kiyyaa haadhuma manaa kee caaltuu deeffatta ati yaada caaltuu iyyuu hin qabdu ammallee shamarran bira deemaa jirta osoo akka kiyyaati laaltee siin taane kunillee ammallee sadaffaaf deemta aga kana marra deemtu yoo balleessitellee dhiifama gaafattee yoo caaltuu deeffatte annatti tola maaliif yoo jette ilmi namaa kamiyyuu ni dogoggora keerraa barattee immoo caaltuu osoo deeffatte natti tola ture garuu filannoon kan abbaati nu yaada kennuudha yaada siif kennuuf malee anaa miti haatiif abbaan kee obboleeyyan kee namni kamuu si gorsee si deebisuu hin danda'u yaada mataa keeti kuni garuu an akka obboleettii tokkotti maaf akkasan goone siin jechuu kiyya hajjii kiyya yoon balleessellee dhiifama obboleessa kiyya qaalii waan natti fakkaate waan bakka fudhattaalaa jedhee yaadu dubbadhee hammeenyallee miti
akka obboleettii tokkotti si gorsuu kiyya yoon balleessellee dhiifama naaf godhi obboleessa kiyya. Hordoftoonni waan kootuubis immoo yoon ani balleesse waan taane keessa maa galte waan hambaa keessa maaliif galte naan jechuu dandeessu. Waan natti fakkaate haasa'ee isinillee nama daalaa koomentii jalatti naa barreessaa badii kiyyas gaarummaa kiyyas of sirreessuu yaalaa hinna subscribe share illee naaf godhaa wal jajjabeessinaa ijoollee Oromoo kiyya bakka jirtanitti nagaan kiyya isin haa qaqqabu turtii gaarii.